Ashama harka fuune kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenyaa onkoloolessaa 11 bara 2023 qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Cobii keessatti waraanni bilisummaa Oromoo hawaasa naannoo waliin ayyaana Irreechaa kabaje. Naannoo Oromiyaa keessatti sababa hongee fi weerara dhibee daddarbootiin wal qabate jiraattonni beelaa fi du'aaf saaxilamuu dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qindeessaan gargaarsa namoomaa UNOChaan beeksise. Itoophiyaa keessatti yaaddoo yakka duguuggaa sanyii olaanaa ta'uu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akeekkachiise. Lolli Israa'elii fi Hamaas gidduu finiinee itti fufee jira. Gama biraan waraanni Israa'el buufata hidhattootaa Hizboollaa kan Libaanos keessa jiru haleeluu beeksise. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaati. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Cobii keessatti waraanni bilisummaa Oromoo hawaasa naannoo wajjin ayyaana Irreechaa kabaje. Gaafa onkoloolessaa 8 bara 2023 godina Shawaa Lixaa Aanaa Cobii keessatti kan argamu Irreechi Malkaa Bushoo haala ho'aa ta'een bakka waraanni bilisummaa Oromoo abbootiin gadaa haadhotiin siinqee fi hawaasni bal'aan naannichaa argamanitti kabajamu maddeen naannichaa Gadaa Miidiyaa Neetwoorkiif himaniiru. Irreechi Malkaa Bushoo kun kan Aanaa Cobii ganda bakkee Hoofuutti kan argamu yommuu ta'u waggaa waggaan haala bareedaa fi hawwataa ta'een akka kabajamu maddeen keenya kun dabaluun himaniiru. Qondaalonni fi miseensonni waraanaa bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa Cibraan Aduu Saafaa uummata isaa wajjin irreeffachuunis ibsameera. Waraanni bilisummaa Oromoo dirree qabsoo irratti dirqamarra utuu jiru irreeffachaa jiraachuun kan adda taasisu ta'us uummanni Oromoo guutuu addunyaarra jiru haala hedduu hawwataa ta'een ayyaana Irreechaa kana kabajuu irratti argama. Naannoo Oromiyaa keessatti sababa hongee fi weerara dhibee daddarbootiin wal qabatee jiraattonni beelaa fi du'aaf saaxilamuu dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qindeessaan gargaarsa namoomaa UNOChaan beeksise. Qindeessaan gargaarsa namoomaa kun gabaasa haaraa baaseen naannoo Oromiyaa iddoolee garaa garaatti hongee weerara dhibee koleeraa fi busaatiin wal qabatee jiraattonni beela dhibee fi du'aaf saaxilamuu addeesseera. Hongee godina Harargee Lixaatti ji'oota adoolessaa fi hagayyaa keessa mudateen maatiiwwan 70,000 ta'an oomisha midhaan birraa dhabaniiru jedhe. Akkasumas oomishni sadaasaa amma amajjii jiru waan hubameef lakkoofsi namoota gargaarsa namoomaa barbaadanii kan tilmaamamee ture 100,000 fi 81,740 irraa kan caalu ta'uu dabalee himeera. Raabsaa gargaarsa namoomaa waxabajjii keessa addaan cituun haala jiru hammeesseeras jedhe. Kana malees hokkora waggoota lamaan darban keessa mudatee wal qabatee godinaalee Gujii Lixaa fi Gujii keessaa namoonni buqqaafamuun ibsameera. Walitti bu'iinsa hagayya bara 2023 keessa mudatee wal qabatee namoonni 89,000 fi 96 ta'an aanota 4 keessaa buqqaafamuu gabaasni kun addeesseera. Taateen kun rakkoo buqqaatotaa 148,459 kanaan dura godinicha keessa jiran kan gargaarsa namoomaa barbaadan kan hammeessu ta'uun eerameera. Akkasumas jiraattonni godina Gujii Lixaa 100,000 fi 59,400 ta'an sababa jijjiirama qilleensaatiin oomishni midhaan isaanii hir'atee ji'oota itti aanan 6 hamma 8 gargaarsa namoomaa ni barbaadu. Gama biraatiin gochaan buqqaatota gara qe'ee isaaniitti deebisuu godina Horroo Guduruu Wallaggaatti eegalamuu kan ibse gabaasichi buqqaatonni 150,050 ta'an qe'ee isaaniitti deebi'an sababa manneen isaanii barbadaa'ee jiruuf gargaarsa da'oo fi meeshaalee biroo akka barbaadan ibseera. Buqqaatonni lixa Oromiyaa keessattuu godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaatti sababa rakkoo nageenyaan qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'anii kaampii buqqaatotaa keessa jiraachaa turan ji'a 4 dura kaampii keessa turan irraa akka bahan godhaman rakkoo nyaataa fi dhukkuboota garaa garaa dabalatee rakkoo hawaasummaa guddaaf saaxilamaa jiraachuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Oochaan gabaasa biiroo fayyaa Oromiyaa baase wabeeffachuun fulbaana 18 hamma fulbaana 24tti dhibeen busaa naannicha keessa dabaluu ibseera. Namoonni 41,591 dhukkubichaan qabamuun 7 lubbuun darbeera. Amajjii bara 2023 dura namoonni dhukkuba busaatiin qabaman 774,519 yoo ta'u namoonni 180 du'uu yaadachiiseera. Namoonni dhibeen kun irratti argame keessaa harka 70 kan ta'an lixa Oromiyaa godinoota lixa Wallaggaa fi Qeellam Wallaggaa kan jiraatanidha. Rakkoon maallaqaa, hir'ina meeshaalee fayyaa, rakkoo nageenyaa fi hubannoon hawaasaa gadi aanaa ta'uun
haala jiruu hammeessaa jiraachuunis ibsameera. Itoophiyaa keessatti yaaddoon yakka duguuggaa sanyii olaanaa ta'uu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akeekkachiise. Lolaa humnoota mootummaa federaalaa fi hidhattoota naannolee biyyattii garaa garaatti argaman gidduu adeemsifamaa jiruun walqabatee Itoophiyaa keessatti ammallee yaaddoon duguuggaa sanyii fi yakkoota suukkanneessaa biroo raawwatamuu danda'a jedhu bal'inaan jiraachuu dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti gorsituu addaa ittisa yakka duguuggaa sanyii Waayiriimuu Nadiraatu akeekkachiisan. Akka gorsituu addaa kun jedhanitti sodaan duguuggaa sanyii kun Oromiyaa, Tigraay, Amaaraa fi Affaar keessatti olaanaa ta'uu fi haalota duguuggaa sanyii raawwachuuf dandeessan jiraachuu eeraniiru. Yakkoota Itoophiyaa keessatti raawwataman ilaalchisee gabaasawwan nu gahan baay'een kan miira namaa tuqeera kan jedhan gorsituun addaa kun haala jiru ittisuuf atattamaan tarkaanfii fudhachuun barbaachisaadha jedhan. Hawaasni idil-addunyaas dhimmichaaf xiyyeeffannoo addaa akka laatu waamicha dhiyeessaniiru. Gabaasawwan nu gahaa jiran keessaa ajjeechaan maatii guutuu irratti raawwataman argamu. Kana malees namoonni ajjeechaa fi dararri suukkanneessaan miseensa maatii isaan irratti raawwatamu ijaan akka argan ni godhamu. Dabalataan jiraataan qe'ee tokko guutuu buqqa'ee qabeenya isaa dhiisee akka godaanu taasifamaa jira jedhan. Koreen ogeessota mirga namoomaa idil-addunyaa ICRE gabaasa mana maree mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhiyeesseen Itoophiyaa keessatti ammallee yakka waraanaa fi yakka namummaa irratti raawwatamu itti fufaa akka jiru ibsuu isaa akka fakkeenyaatti kan kaasan Waayiriimuu Nadiraatu biyyattii keessatti yakka duguuggaa sanyii fi sarbiinsa biroo akka hin raawwatamne gama namummaan ittisuu akka barbaachisu hubachiisaniiru. Waraanni Israa'elii fi Hamaas gidduutti geggeeffamuu finiinee itti fufee jira. Gama biraan humni qilleensaa Israa'el buufata waraanaa Hizboollaa kan Libaanos keessatti argamuu haleeluu beeksise. Waraanni Hamaasii fi Israa'el gidduutti geggeeffamu daangaa kibbaan qofa osoo hin taane karaa kaabaa daangaa Libaanos wajjinis xiqqaa ta'us jira. Humni waraanaa Israa'el haleellaa qilleensarraan qubsuma waraanaa hidhattoota Hizboollaa Libaanos keessa jiru haleeluu beeksise. Israa'el akka jettetti haleellaan kun rookeettii Hizboollaan gara isheetti dhokaaseef deebii kennuufi. Akka kanaan Hamaas wajjin lola hamaa ta'uu baatus karaa kaaba Israa'el Hizboollaa wajjinis walitti bu'iinsi xixiqqaan erga eegalee guyyaa arfaffaadha. Gama Gaazaan ammoo namoonni haleellaa Israa'eliin du'an 155 ga'uu ministeerri fayyaa Gaazaa ibse. Kanneen du'an keessaa 60 ijoollee fi dubartootaa jedhe ministeerichi. Gama biraan humni qilleensaa Israa'el yuunivarsiitii Islaamaa Gaazaa keessa jiru guyyaa kaleessaa haleeluu mirkaneesse. Yuunivarsiitiin kun haleellaa raawwatameen kan barbaadaa'e yoo ta'u, humni qilleensaa biyyattiis kana raawwachuu miidiyaa hawaasaa X duraan ammoo Tiwutara jedhamu irratti himeera. Humni qilleensaa Israa'el yuunivarsiiticha kana leele Hamaas injineerota leenjisuu waan itti fayyadamuu fi akkasumas wiirtoo aangoo siyaasaa fi waraanasaa gatii ta'eefi jedhe. Kana malees Hamaas meeshaa waraanaa oomishuuf iddicha itti fayyadamaa jedheera. Dabalataan Israa'el loltoota 300,000 daangaa Gaazaatti qubsiisuu dubbii himaan humna waraanaa Israa'el Joonaattaan Kornilikaas ibsa kennaniin himaniiru. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwoork subscribe like gochuun hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo wajjin turtii gaarii.